Zamano ibsa. Ati sanii firee ka warda ija hiitee ashaangulliit ergiteef. Ashangulliittiin bari wardaan ishiin sokkinaan ashangulliitti san warda arge bartaa jirtu bartaa si gochi jira jaartii wajjin jira. Asa siin jedhe san birrii meeqatti baaste? San dhiise waan nama godhanne. Ashangulliitti ergee daawwan isaa. Waa tafee maa? Ani nagar video Wallahi akka maa khifiifsishaa san nafee iseen hidhadhu jeen ka'ii bakka siifin erga jee akkasitti sapiraas. Wanni bultiin isaa wannuma fakkaatti bara koppii manamaa an jiraa miti laayik. Ati maal godhi san laaltu san? Wallahi lagu. Medhi isaa masee Jarra jirraa bee yaa wallahi isaa. Baguma carraa kana waliin arganne. Sayin haara sitti qaban bultiin yoo diigamtee yoo miyyoon tun hiikkatte sii keessa harka qaban. Rakkoon hin jiru binnaaf hin jirti birrii. ni bitanii. Mee bakka Maal gubareen rakkannaa soddaa? bilbila ishiitti keessa sitti argaa amansiisi wanni sun gatii sitti himi. Bar gatiin tanaa miti itti rammadin mana warqii hunda dhahine gatiin tanaa miti sun qarshii akkas takkaa maarreedha riisiitii fidiyaa. Aarteedha jiriin aartee. Laali bilbila ishiitti sitti kannaa miseeji rakkata biitanii hambiteef aarteedhaa jeen. Warqii miti. Rabbumaa jeen. Maal gochuu akkas jennaan rakkoon hin jiru. Yaa'u rabbumaa jeen. Zaafin rakkataa rakkoon hin jiru yeroo fi. Si gargaarra waan isaanitti hiriiraan as gubbadha. Si gargaarra akka sabatti si gargaarra wali si wali. Maali? Nus sirraa uwwisa jaartii ta'e. Jaartii ta'e naa sirraa bitaa fi saan fadhatti garuu hin dawwalaaf. Jaartii fe'eeti lakkoofsa namatti eega kennite yaa'u maal gunaree sii rakkannaa. Amma ta'ibsaa naa bitaa fi gizeen dawwaleef shirkina jalaa kaasuu qabdi. Zamaan homaan bitaafate jima itti erguu deemtan mana hin beekani. Deemsi maamaan itti ergaa. Itti ergiif lakkoo. Lakkoofsa naa ergiitiif isaaniin bitaaf doolaara 10,000 ta'u. Zamaan osoo nama bilbilatti kanne jimuma itti haasa'a jimuma itti ergeeti loosii wajji akka ishiin naqu ban qabne godhuu deema. Jimas duba jimaan doolaara miti jimaa gogaa yoo itti erge doolaara miti. Anamma silkii ishiin haa kanniiti an dahaba san bitee fi saan an dawwaleef itti naa haasawisiistu. Gizeen an dabbarame. Oko dura akkaawuntii isa iskiriinshuutii na ergi aga keessaa qabdu ilaala. Anamo. Ayibsaan anamantu. Cina malakkatu jaara taate nan beeka garuu maal waan Gaafa ati harree oftu barani sibiintoo makiinaa guutuudhaan buusaar. nan beeka. Tasaabiidha. Nan beeka. Taa'ee viidiyoo teessan hin baasa. Zamaanoo yoo dide taa'ee viidiyoo teessan hin baasa. Taa'ee. Badee viidiyootti maal baastaa miti. Wallahi gatiin baasa yoo dide akka tana nan rabsin. Deema Ajaan managaa qabdani maaloo viidiyoo anaa qama'uu gabbaaf. Nagee qabna yaa ibsaa namni wal lolu jira isatti nagee dhagaani waan dhagaan bar. Qabeenya keessaa wal agarsiisa rakkoon hin jiru. Waliin wala hoydani lakkoofsa jaartii teessee ergeetidha waliif. Inni dawwalaaf jaartidha. Dahaba moo ni bitaa fi naasisuu qabdi. Jaartiin isaa yoo waan namaa agartee waan namaa jala tarte waan biraallee yoo agartee Joollee fuudhee bari ibsaa rakkinni jiru kanaa bar joolleedha waan beektu. Miyyoo amata 16 fuudhee. Kanaaf garee ijoollee duraan maal? Jechuun waan Ibsaa fichaa. jaartiin tante waan biraa silaa agartee illee hin teettu jechuudha. Hin teessu baguma afaan wanni dhaabeeytee waan biraan arginu hin jaabaran. Amma 16 Viidiyoon molii gaddeemu agartee isiin. Hojii keenyaatu wallaahi lazim. Kana naa biti joo deemte ammas. Kana naa biti jechuudha moo maal jechuu? Walla ijoolleen tun maalidhi? Ijaan. Odeeffannummaan ija baaftee kana Viidiyoo akka agarsiise kaakkaa baluunis hin jetti ammas. Ishiin roomaantikitti naafti malee waan akkasiitii miti. Roomaantikitti naafti. Ay namni waan namatti naafu hin ooltu. Hin ooltu gaa'ee hin agarsiifne amma. Egaa sii bar tiktook irraa hunda fuudhanii waa mara irraa fuudhanii gargandi sirreesse. Ay sirreessin fidiin gara na ibsaa kee. Yaa gandi sirreesse tiktook irraa fuudhanii waa mara irraa fuudhan bakka hin fayyadamu. Viidiyoo ta'uu waraabamtee agarte malee nagarte. Ati waraabdeen ergitaafi? Lakki namaa waraabaa namni waraabe erganii. Kan namni waraabechuu? Ani maal waraabee ergaaf? Ati sii waraabee ergaaf maal jechuu kan? Hindee waan biraa keessa kuttee bara. Jalaboo walli loonu.
Situ jedhaa jira bar waraabee ergaa fi Nama video TikTok waan an TikTok irratti haasa'u nama jechuu akkas ergaa jechuun baabasa keessa jirraa san akkas bara viidiyoo waraabee ergaa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi nu sattari baruma jaartii shakkinu keessa irraa barmaa waraabee ergaaf. Shakki dirqama. Amma mobaayila xiyyaa shakkuutu jira maal waan biraatu takka. Mobaayila kee maa shakkita? Dura ammaa keessa dhaage. Maalin qabaa keessa kaaddan hin qabu. Silkiin teetuun fuutu kan kee dheeraadha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zamana mirqaante wallahi lazim. Inna Bagam mirqaan. Bakka ciao guys dagaatti. ciao. Nama miidiyaa digaa nama miidiyaa kana nama hedduu fakkeenya godhata. Ay, abo. Kana qawween biyya teenya. Akkas jechuun qaban jennaan reenullee. Jechuun qabanii carraadhatu cuftanii jirtaniiti dafaa haa irraa garaaf ol fuudhati. Yoo ol fuudhan gallaasaa ibsa. Yoo ol fuudhan gaa ol fuudhan jaanii mintire. Duwwaa sagal jettanii bilbila qabatu waan qo'ee zamaan okasanis si argaa. Inteen achinna. Intee? Wallaahi irra taa'uun kennu baay'ee maarree fuudha si dhoggaa jira. Fuudha si dhoggaa jira as jiraachuun kennu. Fuudhan dhorguu maali si bari carraan tokko kuftanii harmiyyoon dura isaan ol fuudhanii qo'ee san boodan sarkii godhannaa laallee maarree. Maal tanamaa nama akka namatti sirbinu isaan akka bakkaan golchoon dhagaan tun beektu gamana dhalaadha. Ati lama fuutaa maa kana fuutee beekaa? Waan ati tarii amma wallahi akkatti qabamee amma hin oodhe gadda qubiin takkaanaa baatu jedhee jira warqee bituudhaaf. Faraqaa wanni warqii janii waan dalee dandooysate achii waliin kadhaa taana jiru halaaka ta'e. Abbaan itti tolee olii ga'e hamba maaltu sadiim? Hamba naman dhibu gaa dhalaa walitti naaf ibsaa dhaggeeffadhu. Ani beekta amman dalaguutti seenaa dalagatti jira. Qubii takkas eegatutti jira. Warqii ibsaan bitee fi ibsaan Faransii jiraatus wanni Nizerlaandi jirtaa biyya takka jirtan Awurooppaa bitiyetti. Akkatti wal qabne jechuun. Atiif kaaka qabu bitaa maan rakkoo qaba qabaannaanuu biteefi. Barqabaattan biteefi. Yaa. Wal dhabnee taa'u jira amma ibsaan biteef sun aartee warqiidhaa adda baafattee akkatti wal qabne. Ilammatti gaa bilbilaa dhafaatee barbaadu tirtimee qofa. Rakkoo maan rakkoo qaba yoo jaalattee bitiif kaa ibsaa shiggire lafatti waan xiqqishuu barku. Waan xiqqishoo garuu gaa namni pilaanan deemaa miti ibsaa. Yoo akkas ta'e waa'ee kennaa haasa'uu dhiisuu daree. Dhalaa walitti naafti gaa ibsaan bitee fi naa bittu maleenis maaree dhaabbarra fitinaan itti turan mabbii haa bara. Ibsaa kiyya waan hin fakkaate dubbii wal keessa argataamte namni qabuun bitaate. Digalee. Laal. Garuu ammoo akka jedhas jirtutti dhalaa osoo hin taane ofii yaadiif danda'e jechuudha. Dhalaa nutti haasaa jirta. Dhugaan sitti namni meeqa bultiin diigamu ture faragaa tanaa warqee nu bitaatte. Jaarsa jalaatti waan kana kuma qabdaati ta'e oofatu san malee kuma qabdu. Tam. Tanuma jirtu san malee kuma qabdu jaartii meeqattu jaarsa jalaa eeggataa jira warqee naa bittan malee jettee namni wal jaalatuuf warqee bitatu tira jedhee. Ibsaan tanamaa quban qabu warqiyya malee. Tanan jaa baree tanan jaa. Maaliif beektaa? Ati warqeen bituufi? Jechuun tanamaa wanni quban qabneef tanamaa nan galchuti yabichaa beekasaniif. Sani Egaa ibsaa warqeen bitatu? aboo zamaana warqee. Ammoo. Qoy gaadura ni gaafadha. Saddaadhaami gurbaan kun. Bitee ati kuma qabdu addunyaa birarra taa gaafadhu noo bitee jira. Boodeem qalloo sammoo. Sun hin taane. Tasa caaltu binna ganaa rakkoon hin jiru. Haa qabuun bitaa. Saniinuu mataan dhukkubee hin bitin bakka ni gaamma. Ni gaariis. Saniinuu rabshaan irra dhaabde faatanii. Isaan ani bituufi amma kasaayibaan bituufi. Sambara saahiba keetiyyuun bittaa bara ibsa. Ati jaartii tante akkamiin bituu fidin? Booda geeffadhu an giraama kee hin beeku sanaddan beeku maalleen ishiin na gaafate warqii doolaara 10,000ti. Gizaa mindin noon dalaydaa akka nama kamuu Awurooppaa jirta? Gizaa min chigiraan. Isaa namni pilaanan deema warqii doolaara 10,000 baasee maanta nama maal jechuu namni akkas Isaa filaana mataa keessatti yoo kan deemaa jiraatte akkami jaartiin akkana jettee waan namaati jettee istaree filaana mataa keessatti hin deemu yookiin biti yookaan dhiisi. Inbitu rabshaan irra dhaabdee jirtii dubbiin sun beek gaa nama pilaana mataa kiyyaatiin hin deema akka ibsi shaafii maakitti hin deemu dhaabadhu jeenitti guyyaa tokko loltee sokkitee sanbooda manguddoon argite akka jireenya keessatti akka namatti miti akka badutti sirbaa morma nama jalliftii jettee manguddoon akkasitti taasottee galchite
Amma taachira ta'e kasan baay'ee jira beekan. Dahaba ke sokkite. Edaa baacha sokkite. Warra isaati micoona ati fuute. Asigaa biyya sana keessa jira. Boosa gabuucee maal godhate sokun. Walla an deebi'an galchoo kam dhalaa dahaba ke sokkite. Dahabni ishii hafuudha. Akkana. Ibsaan bitini hin bitu jara keenya wallaahi hin bitu. Maal jette keenya wallaahi hin bitu. Maal jette keenya wallaahi hin bitu. Maal jette. Ibsaa kana isaanii adda baasi. Abba ana ibsa abbaa jaalajji. Ibsi shaadhaa bare sun komantiin tijaafate isaa waliddaa miti qaallichaan walitti hin laagin. Wallahi mucaan kun baxaraalee jira ibsa. Ati gizee isiin akkas hin jettu namni akka ollatti bulu akka ifi bula malee wannummaan ibsaan akkas ta'e maakiin akkas ta'e akkas naa godhi wanni jaamoo eessa jira. Okay, urjii dhaggeeffadhu. Bar maarreettee viidiyoo san fiddeen agarsiiftee maarreettee ati asumaa kana godhu halkanii guyyaa dalagaattee fi hidda maarreettee alaa kana keessa haa jeetuma jalaa callise numan callise guyyaa kaan nyaata soogiddarra dabarsite numan callise guyyaa kaan nyaanni hin jirrottee fuula gurtee teesse numan callise alaan bitadhee nyaatu seenanis guyyaa kaan miyyoo maaltu maal siraatee jeetiin gattaa ati akkatti kan namni ol jaalatu kana kafireendi akkatti warqii ol bitu ati maallaqa kana mara numa daleeydaa yoo warqii takkallee naa bitte maal qabaan jee akka namatti hin bullu akka kiyyatti hin bulaa na keessa hin jirtu jedhu. Yaada bareeda atamma sanuma ammallee maayitaan akka namatti hin bullu akka kenna bullaa sumnaa ta'eera. Bas San qofaa miti ammas ibsa yoo qabaatanii diinii guddaa yoo qabaatee. yoo qabaatanii yoo ibsaan amma lafaa kee jattii bitee fan jattiin bituu danda'afi. Fadu bakka fuudhee biteetu litoorii beefii bitaa waan bitu bitaaf xayyaara jattii mataa ishii annan beesaa fidaa akkana yoo ta'e baroo jiraachuu hin dandeenyu. Dhagee ibsi shaayee Akka dandeettu bulfadhu kaa jaartii tan ta'e waan namaa jalan deemin jedhin itti gadi qabi manatti deebisi. Ati dhalaan akka walitti naaftu hin beektu. ayyaa nuti dhalaa miti dhalaan isin Dhalaa tana waan godhaniif miidiyaarra fidullee sirrii miti dhalaan wal jalaa laallatti. Bartanan jaabaran tanan